kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube Abdishee Oroo jalatti argamtanu nagaan keessan bakka jirtanutti isiniif haa ta'u isiniin jecha har'a hoduu baay'ee tattamaa uummata keenya dhagahuu qabu isiniif qabannee dhufnee jirra. Sunis waahii jaalmarroo irraa ta'a jechuudha. Akkuma miidiyaa hawaasaa irratti kijiba EPPtiin afarfamaa jiru jaalmarroo yookiin Kumsaa Dirribaadhaa ajjeefamee jira kan jedhudha. Waan nama ajaa'ibu wanta kana barruu ajaa'ibaa tokkoon dubbisee waan soba EPP bishaan obaasu jechuudha. Wanti ani amma sooshaal miidiyaa irratti ragaa qabatamaa wajjiniin akka jaalmarroo irratti duulli kun banamuuf kan barbaachise lola xiyyaaraan helikoophtarrii karaa qeellamuu Wallaggaatti ergamee jira. Lola kana irratti kijiba kaadiroonni EPP qindeessaniin jaalmarroon yookiin Kumsaa Dirribaadhaa ajjeefameera kan jedhu holola gaafa banan wanta kanatti gaafa uummanni burjaaja'u jaalmarroon gadi bahee wanta kana miidiyaadhaaf akka inni gaafiif deebii godhuuf barbaadameeti. Wanti kun gaafa jaalmarroon miidiyaa irratti dhufee gaafiif deebii godhe bakka inni jiru bakka inni irraa gaafiif deebii godhe hordofuudhaan duula irratti gaggeessuudhaaf bakka inni irraa gaafiif deebii godhe irratti qorannoo gaggeessanii achitti duula lola gaggeessuudhaaf wanti kun akka godhamaa jiru hundi keessanuu uummanni Oromoo akkasin hubattanu barbaanna jechuudha. Hin burjaaja'inaa jaalmarroon siichi du'uu hin danda'u sirna ta'ee jira. Otuma jaalmarroon tokko du'e jaalmarroon kumaatamni akka jiru hubadha. Oromoon amma dhibbaan dhibbatti jaalmarroon jabaa shira oppiidiyoodhaa otuu uummanni miiliyoonni 50 hin hubatin hubatee an yoo gaayaa wanti biraa hafe bineensa bosona keessa jirtuun bilisa baasa malee harka duwwaa otuu hin bilisoomin EPPtti makamu jedhee nama jabaadha jechuudha jaalmarroon. EPP'n diina Oromoo ta'uun wanti nuti irraa mirkaneeffannu maaliifi bilisiginnaan jechuudha. Diina Oromoo ta'uun jaalmarroon yoo hagam yaadaan jara mormerlee akka diinaatti fudhattee du'a isaa hawwanii miidiyaa irratti jaalmarroon maaloon ajjeefameera jechuun sirrii miti. Namni sammuu qabu jaalmarroo diina godhatee hin fudhatu. Nama yaada jaraa morme, nama karaa nagaatiin otoo hin taane dimokiraasiin Oromoodhaa gaafiin Oromoodhaa karaa rasaasaatiin deebi'a jedhee amanu yaada isaatiif bosonatti galee. Garuu har'a EPP'n waan isa sodaattuuf waan uummanni Oromoo abdii kutatee jaalmarroo faana hidhatee bosonatti galee EPP kana daaraa gochuudhaaf murteesse akka barteef duula kana gadi baatee jaalmarroon gizee meeqaffaadhaaf du'eera jedhanii odeessaa jiru. Jaalmarroon yoomuu hin du'u. Oduu sobaati. Kijiba EPP'ti. Jaalmarroon onnee uummata Oromoo miiliyoona 50 keessa jira. Akkuma Jawaar Mohammad jaallannutti isallee jaallanna. Kijiba EPPtiif bilisiginnaatiin hin burjaaja'ina. Wanta kana irra deddeebi'aati poostiin isinii godha barreeffama sana. Guyyaa 3 dura maxxanfame akka itti yaadamee wanti kun awwala kan gabbahee kaadiroota hangaasaatu barreessee sabbar zeenaa Kumsaa Dirribaa yookiin jaalmarroon ajjeefamee jira maaloo oduu sobaatiin uummata burjaajessu barbaadu jechuudha. Jaalmarroon gabbahee uummataaf deebii kennuu hin danda'u. Maaliif bakka inni jiru qoratanii waan lola irratti gaggeessuudhaaf barbaadameef ajandaan kun gabbahee jechuudha. Kanaafuyyuu uummanni kan keenya burjaajii akkanaa jaalmarroon du'ee jira. Jaalmarroon yeroo meeqaffaadhaaf jaalmarroo ajjeefneerra jedhaa jiru. Nama jabaa gaafa sodaatan akkuma kanayyuu holola irratti gaggeessu. Yeroo meeqa Geetaachoo Raddaa qabamee jira. Joontaan Dabratsoon Aktuuma maal jedhu qabame. Dheengadda guyyaa meeqa warrumti gurguddaadha jedhaman soba akkanaa hololchaa jiru jechuudha. Kanaafuu kunis dhibbaan dhibbatti akka soba ta'e yoodhuma jaalmarroon gadi bahee amma gaafiif deebii yookiin miidiyaa ONN irratti yookiin kush miidiyaa irratti amma yaada isaa yookiin gaafiif deebii gochuu dhabe jaalmarroon dhuguma du'eera jettanii hin dhiphatina. Jaalmarroon nima jira. Nagaa qaba. Warri keessaan qunnamanii haasofsiisanii isiniif ibsuu danda'anus wal qunnamanii akka isiniif ibsan garuu inni miidiyaa irratti dhufee yaada isaa kennachuu ammaaf waan rakkisaa ta'eef gadi bahee miidiyaa irratti dubbachuu hin danda'u natti fakkaata akka kooti. Akkaan barreeffaman amma dubbise irratti jechuudha. Waan guyyaa 3 dura barreeffamedha barreeffamni kun. Warra kaadiroonni walii galanii wanta kana irratti yaadamee itti yaadamee duula gaggeessanii jennaan dhuguma du'eera gaafa miidiyaan muluu jaalmarroo dhufee gaafiif deebii miidiyaa irratti godha. Bakka inni irraa gaafiif deebii godhe kana qoratanii irratti lola gaggeessuuf kana wanti biraan jiru. Nuti dura buunee shira EPP saaxiluu qabna jechuudha.
biltsiginnaan har'as boris diina Oromooti waan taateef wanti isin godhaa jirtu kun Oromoo madeessuu malee wanti isin Oromoodhaaf fayyadaa jirtu tokko hin jiru. Bara baraan waanuma sobaa holola dhaqaa dhaqne soba jiraa dhadhabni. Maal isin hin qaanfattanu? Gaafa gabbaatanii waan hin jirre tokkoon jaalmarroo otuu ajjeesuu barbaadanii waggaa 3 kana maal eegaa turtan? Jaalmarroo waggaa 3 kana kan inni hudduutti muka isin cabsaa jiru eessa turtanii har'a immoo ajandaadhaaf gabbaatanii jaalmarroon du'ee jira nafsuu hin maaloodha jettan waan akkasiitiin uummata Oromoo burjaajessuun dandeessan ajandaa isin bocattanii gadi baatan uummanni Oromoo dura bu'ee beeka kunu warra akka keenyaa immoo uummata keenyaaf gadi baanee dhugaa jirtu saaxille jechuudha soba keessan nu jalaa miliquun dandeessan uummata burjaajessitanii jaalmarroon akka gabbayee uummataaf gaafiif deebii godhu gochuu hin dandeessanu hin milkooftanu siyaasa keessan dura buunee bishaan itti naqna nuti bishaan itti sin jalaa naqna kanaafuu hin mammaraatinaatii adabadha yaa ummata rukutamaa sila atu warra wanti kun ta'e taayee danda'a wanti dursu jira kan gabbayee barreessu warruma kaadiroota birriidhaan bibbitamte garaadhaaf malee taayee nama yoona wanti inni jedhe jira hangaasaa gabbayee sabbarzee namaaloo wayyoo hin qaanfattan hangaruu kan yaaldisu ummatuma duruunfateetuma duuka fiigee riipi marroo jedhu amma gaafa soba ta'uu mirkanee soba jaraa dhaqaa dhaqee daraddaramee dhumuu dadhabe isinis wajjinumaan afuufamaatuma jiraattanu hamma yoomiitti sobamaa jiraattan yaa ummatanan juuntaan Geetaachoo Raddaa bosona keessa uffata geeddaratee otuu deemuu qabame Dabratsiyoon akkana ta'e kanuma sobni keessan hololuma bayaan adda addaa ajandaa bocanii miidiyaa kana irratti ajandaa nama jijjiirsitu Oromoon kaayyoon isaa gabrummaa ofirraa buqqisuudhaaf kaafate kana ajandaa isin bocanii fiddanuun ajandaa dhadhee ajandaa jijjiiratee waahii kana irratti xiyyeeffatu hin jiru ajandaa si yeroo yeroon nuti ajandaa isiniif baafna malee ajandaa isin nuu baaftaniin hin shawwadamnu jaalmarroo ajjeesuu hin dandeessanu jaalmarroon tiichi mana keerra deemee warra amma garaadhaaf bitamtee holola odeessaa jirtu tarkaanfii ajaa'ibaa akkasin irratti fudhachiisu abdiin qabaan na amanaa jaalmarroo waggaa 1000 jiraatati nu hariinuu jaalmarroo onnee keenya keessaa qabna jaalmarroo ajjeesna jaalmarroo ajjeesisiisna ummata maal isin garuu uumama maaliiti isin warri oppiidiyoo kun wantin baay'ee jaalmarroo dinqisiifadhu gaafa ummanni miliyoona 50 maaloo koo abbichuu rasuula maaloo jedhe duuka fiigee oppiidiyoo kana maraatu ummanni dursee hubate ummata akka jaalmarrootti yaadu qofa an yoogaa yaa ummata kan koo bilisa baasuu dadhabe bosona bineensa bosona keessaan bilisa baasa malee harka koo kennadhee ipippitti hin galu nama jedhe jabaa nama kanaafuyyuu wanta kana ummataaf bareechaati share like godhaati akka ummanni dhaggeeffatu godha nagaan keessan isiniif baay'atu jaalmarroon bara baraan waggaa 1000 nuufa jiraatu ajandaa diinaa qabattanii hin fiigina kijiba oppiidiyooti nagaan naaf tura